Keenya badhaatu Oromiyaa. Andurasi Finfinnee irraa eegalee maqaa faalammii Oromootii yaamuu qabanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii humbannaa Global Network nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa galmee seenaati. Torban dabre seenaa qabsaa'otaa fi wareegamtoota keenya lakkoofsa 28ffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Galmee seenaa keenya kanarraatiinis wareegama 29ffaa seenaa gooticha beekamaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii har'aa wajjinis ani barii bareentooti. Sagantaan kunis akka itti aanutti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti turtii gaarii isiniin jenna. Egaa wareegamaan keenya kanarra isiniif dhiyeessuun lakkoofsa 29ffaan Dursaa Elemoo jedhama. Dursaan maqaa dhaloota isaa Junaydii Sheek Jibriil jedhamuun beekama. Jaal Dursaan bara 1975tti abbaa isaa Sheek Jibriil Yusufii fi haadha isaa Faaxumaa Alii irraa godina Harargee Lixaa Ona Bookee bakka 27 jedhamutti dhalate. Yeroo umriin isaa barnootaaf geessu abbaa isaa irratti barnoota Islaamaa barachuu jalqabe. Maatiin isaatis maatii horsiisee bulaa waan ta'aniif horiitii isaa asiif achi godaanaa guddate. Jaal Dursaan nama gabrummaa Habashaa tole jedhee hin fudhannedha. Jaal Dursaan yeroo umriin isaa waggaa 14 geessutti bara 1989tti qabsoo bilisummaa Oromootti dabalame. Jaal Dursaa Elemoo eega gaafa qabsootti dabalame jalqabee loltuu cimaa tahuu fi gootummaa isaatiin waraana bilisummaa Oromoo biratti beekame. Bara 1991tti waraana humna furgaatuu keessatti ramadamee dirqama qabsoon irraa barbaaddu hunda bahaa ture. Boodarra abbaa cibirraa ta'uun bara 1994 waraana bilisummaa Oromoo keessaa ture. Bara 1994 lixa Harargee Ona Bookee magaalaa Taayifeetti mooraa waraanaa wayyaanee Taagaa jedhamuun beekamu irratti tarkaanfii diirama yookaan ganama barii fudhateen lubbuu waraana diinaa baay'ee galaafatee mi'a waraanaa baay'ee sirraa booji'uun dantaa waraana bilisummaa Oromootiif oolchee ture. Lola kanarrattis kan abbootii buttaa ta'anii waliin turan Jaal Gaarumsaa Wadaa'ee fi Abdiisaa Mojoofa turan. Galaa diinaas baay'ee boojihee uummata Oromoo naannawaa isaaniitis akka saammatan taasisee mooraa diinaatis diigee waraana diinaa irraa baay'ee boojihee injifannoo dinqisiisaa galmeesse. Haa ta'u malee Jaal Dursaa Elemoo madoo diinaatiin madaawee dilasiis ta'uu baattu waa xiqqoo miidhamee wallaansaaf gara mooraa Jaal Lukaasaa Bakakkoo fa'aan turan halloo dheertuu bakka Shankoora jedhamtu geeffamee eega wallaanamee fayyee booda dirqama isaa duraanitti deebi'e. Jaal Dursaa Elemoo osoo loluu fi lolchiisaa jiruu lola maayyii waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti bara 1997 diina waliin goota irratti godina Baaleetti osoo loluu harka isaatiin diina nama 9 eega galaafatee booda wareegame. Waahilli isaa kan har'a lubbuun jiran Jaal Daraaraa Leencoo kan harka isaatiin reefka isaa fuudhee awwaale akkas jedhan. Jaal Dursaa Elemoo nama 9 galaafatee kurnaffaa harka madoo diinaatiin wareegame jechuun gumii qorattoota seenaa humbannaa Global Networkitti himan. Jaal Dursaa Elemoo rabbiin jannataan haa qananiisu. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti fufa. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kanarraa kanumaan xumurama. Torban kutaa itti fufaa lakkoofsa 30ffaa qabannee hanga dhiyaannutti turtii gaarii isiniin jenna. Hayyoon taliituu sabaati yaaboo kunoo konninis tiisikee biyya. Galteen xiyyoon fattuun dhuftee karaa Oromiyaa nuttaatee laalaa yaaboo kunoo hin jiree lafa. Osoo matarraa kan nu nyaattu osoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaaftu. Kan biyyarraa ari'a kan kanarraa hafe kumaatamaan osoo du'aan galaafattu. Yaa Oromoo abbaa biyyaa gumaa isaanii baafannu malee hin
injiree lafaatanaas duguunee dhabamsiifnu malee. Itti fufaa rogayyuu falmii jabeessa yaa Oromoo alaa dhufee diinni nu bulchuu